dhugaa dubbanna ani Muhammad Siraajii warri subscribe godhin subscribe godha like godha hanga xumuraatti daawwadhaati warra biraatiifis share godha mata dureen arraan tanaa du'aan wal jaalachuu jetti tarraatti dabruudhaan duratti mee viidiyoolee tanaa daawwanneeti walitti dachaan المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما akkuma shogguuxiitti akkanas luqqaafate bara jarreen man isa laachifnaaf nama dura dhaabbatu kun bari ifiis dararaniiti namallee dararutti jiran. If dura qabee inni achi tana rigaa oola. Namni immoo yoomumaa qaruu eegala jee ta'ee dhaabbate maaltu mudate faajaa bara. Waan tanaatti hin beeku kaa waladdaalliin hogguu jee amin jala jaani waan itti aanu qaraa jee eega namni. Yoo qara'u baatee oo namni tokko akkam ta'a namni duuba dhaabbatu sun. Akka naanuu taraawii salaatuuf za'a dheertu dhaabbatani. Hogguu ati tana irra idaateef namni akkam abbaa isaatta. Nama gariitu hogguu waan kana dubbadhu maaltu sin gahee maaltu sin haqee dalagaateetii miti jedha. Dalagaatiyya. Akki itti dalagaatiyya taate maali? Namni kuni mana isaa keessatti waan kana osoo ka godhe tahee dalagaatiyyaa miti nan laallattu. Wanni waan kana nuti irraa dhageenye kun miidiyaadha. Social maqaan judurarraa naa itti hidhamu malee wanni tun miidiyaa. Wanni social miidiyaa akka jedhamu godhe namni ittiin wal qunnamaa wajjin haasawa karaa kanaan. Wanni social jedhamteef saniif malee miidiyaadha. Miidiyaa jechuun ammoo nama hundaatu daawwata nama hundaatu hordofaa jechuudha. Waan mana keessaa yoo ta'e abbichi mana isaa keessa waan fedhe godhuu danda'a. Wanni inni godhe deemtee yoo na bira dhufte immoo na laallatti jechuudha. Miidiyaadha. Santuu akkaan dubbadhu na godha jechuudha. Miidiyaa keessatti wanni qilleensarra baatu takka gulaalamteeti qilleensarra baati. Social miidiyaa kanarratti gulaalaa hin qabu wanni qilleensarra bahu. Kanaafuu namu waan itti fakkaatee gabbaaseetuma namaan jeequ jira jechuudha. Kanaafuu dogongora walitti himuun barbaachisaadha. Kan irraa haasa'u jiru waan amantii osoo hin taane waan miidiyaarraa haasa'u jira. Waa'ee amantii keessa seenuu hin qabu. Waa'ee amantii keessa seenuu hin qabu. Waa'een amantii warra waa'ee amantii baratee laallatti. Waa'een amantii warra waa'ee amantii baratee laallatti. Toni garuu waan amantii wajjii wal qabatu miti. Telefoonni amantii wajjii wal hin qabatu. Telefoona irraa qara'uun amantii wajjii wal hin qabatu. Kan nuti irraa haasa'u jirru waa'ee amantii osoo hin taane itti fayyadama teknooloojiiti.
waan ibaadaa wajji waliin qabanne ibaadaa wajji wal qabsiisurraa hiika haasawutti jiru. Dogongora gulaalamee ba'uu qaba gulaalameetti ba'uu qaba. Kun ammoo nama gulaaluun qabu abbichiifumaa fi waan isa fakkaate dubbata waan isatti fakkaate waraaba waan ta'eef dogongora sana guu agarre immoo walitti himuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf dubbanna. Kan biraa wanni tun sirri moo sirrii mitii aalima maan gaafannee jedha. Wanni tun sirri moo sirrii mitii waan aalimaan dararanii miti bara. Namnummaan amantii biraa qabu wanni akkanaa dogongora akka taate ni beeka. Tanaafis fatwaa gaafatta. Sheekha salaata keessatti telefoona dura qabanii akkana godhuun sirri moo sirrii miti jettee gaafatta. Laalee quraana bakka qara'u santu jalaa badee san barbaadu jira jedha. Bakkummaan qara'u sanumaa jalaa baddi. Bakka jalaa hin banne hin qara'u inni durumaanu. Quraana yoo qara'uu hin beekne nama qara'uu beekuutu salaachisa. Dirqamaa miti telefoonarraa qara'uun. Bar yeroo ammaa kana kan namni quraana sammuu keessatti qabatee hedduutu jira. Hanqinni namaa hin jiru bara. Yoo gaahumnumaan bakka san qabatee namni suni anaatu isin salaachisa. Hajuu taate malee namni guutee lafa taa'a. Quraana inumaa sammuutti qabateeti waan hin qaraaneef waan namaan hin salaachifneef quraanni jalaa galuu jiru hedduutu jiru. Saniifuu namni akkasii osoo jiru asii kaayee telefoona dura qabee maaliin addaree nurraa maaliin adda namni kun. Nama dura dhaabbatanii yoo achirraa qara'uu ka ta'u ta'e namni hundi qara'uu ni danda'a jechuudha. Nama dura dhaabbatee qara'uu ka qabu yoo nama sanirra wayyaate nama isa duuba dhaabbaturra wayyaa yoo ta'e nama isa duuba dhaabbatu caalaa yoo ka beeku ta'e yeroo san nama dura dhaabbata malee yoo nama sanii wal qixa ta'e maalirree garaagarummaan isaa bakkuma beeku tabbatee daafaa jiran quraana kana tabbatee daafaa qara'uu ka innaa xeennaafaa rakkoon qabdu bar dirqama quraana soddommaniin qara'aa wanni jedhamu hin jiru. Ammaas bakka itti dhaabanirraa eegaluu qabdi wanni jedhamu hin jiru bar. Bakka reefutti dhaaberraa eegaluu qabaa yoo bakka reefutti dhaaberraan eegalle salaanni badee jira. Wanni akkasii hin jirtu salaanni badu hin jiru. Salaata ka balleessunumaa salaata keessatti dhaabbate silkii isaa tuttuqu achi qabee as qabee. Kaan faan maal godha kunu fuudheeti nama kanna. Amma namichi duuba jiru tokko faan inumaa akka waan chaarjii fixe moo maali gaafii itti ta'e telefoona maa duuba nutti as kanna gaafii itti ta'e jechuudha. Kasaa baasee kan nuufis akkana jee galuufi daa'imma sadilaa kasaa san baasee itti kanne ammaas balaan biraa buute jechuudha. Akkam ta'a itti kanna itti deebisa. Amma ka duubaa tokko xiqqoo rabbi hubachiiseeti harkaa fuudhee bakka san banee dhufee itti kannee deebi'ee deemee jechuudha. Kanaaf tana barra addaan baasanii beekuudhaa fi aalima nama hin barbaachiftu jechuudha. Bakka tanatti tanaan aalima dararuun hin barbaachisu. Wanni aalima biraan ga'ani ni jirti. Isaanii ni gaafatan. Aalima biraan hin geenye immoo sirrii fi sirrii ta'uu dhabuu waan beekamtuu fi obboleessoo sirrii himtoonni itti jirtu jedhan itti himan. Kanaaf wanni tuni tapha malee salaanni akkanaa hin jiru. Salaata keessatti achi deemee as deemee silkii wal kanni wal harkaa fuudhi. Kaafee keessa jiranii jarri kun bara haasa'uma qofaatu hafee fi bakka san naabanii waraabamuu jira sanumaafuu hin malee jechuun isaarraa ol akka namicha yaadadhee qottu jee jaartiidhaan salaata keessatti quraana osoo qara'uuti quraana faatihaa haguu qaraan waan itti aananii qaraan hin beeku san dura moota sheektichi itti hime takkaa jira irraanfate. Jaartiin isa duuba hidhattee dhaabbatti. Himee deemii akka gaafadhu jeen. Gusiin garagalu haga fiiddee ni yaadate. Yaadadhee qottu samaduu jeen. Saniif amma jarri kuniis akka namichaa samaduu qottuu jechuu qofatu hafeef malee wanni biraa wanni isaan hin godhin hin jirtu hanga danda'u silkii ol garagalchee gaggaragalchee waan isa si walitti kakkannee kiisha keessa naqee harka ol baasee maal ayi. Kaafee buna dhuydee maal kafaluu deemta seete abbaa kiishaa harkana itti ol baaftee salaataa bar fuula rabbii dhaabbachuu jirta tapha akkanaa dhiisaa kahay tanaan waliin gowwomsinu maaluma taatan maaltu si naqee maal rakkoo qabaan tuni fumaafuu rakkoo barra maal rakkoo qabaatu rakkoodha. Dogongora namaa maatu battaya dogongora namaa maali dogongora nama dura bar gaafadheetiin jira bar dhiiroo aneen kunii sirriirraan jiramoo sirrii mitii. Dogongora namaa dubbachuun kiyya kun sirri moo sirri miti jeetiin viidiyoo tana kan lakkiseen madura.
Arra yaada kanaa kannitaniin fedhe wanni akka yaada irratti naaf kannitan fedhe yaadaan an kan duratti yaada kanaa kannitaniin fedhe wanna dogongora natti fakkaatu osoo hin taane wannaan dogongora tahuu beeku irratti wanni kun dogongora sirrii miti jeetiin yeroo hedduu yaada dhiyeessa. Uumamumatti ilmi namaa ammoo dogongorri isaa akka itti himamuu hin fedhu. San qofa osoo hin taane nama inni jaalatu tokko osii dogongorri isaa akka dubbatamuu hin fedhu namni. Waa'ee nama tokko waan gaarii waan kudhan himee dogongora tokko yoon dubbadhe hurnaniin hime sanirra takkitii dogongora dubbadhe santu guddatee namatti mul'ata jechuudha. Gaariin himamte sun hundi hin mul'attu waan ta'eef dogongora himuun kun sirri moo sirrii miti yaada akkanaaf kannitaniin fedhee jechuudha. Maaliif dogongora kana wanti hin dubbadhuufi wanni garii tan dogongorumaa namatti hin fakkaanneetu jira. Namni akka sirriitti fudhata. Ani dogongora tokko gundalage akka sirrii natti fakkaate khabiraa kanarraa arkuusi sirrii itti fakkaateetuma itti fufaa jechuudha kan hin beeynes. Kanummaan dogongora ta'uu beekuusi yoo namni tokko dalage inni illee waan san irra deebi'ee dalagaa jechuudha namarratti ilaallate. Kanaafiin dogongora dubbadhaani. Lakki dogongora dubbachuun kee kun sirrii miti yoo jettaniis yaada keessan fedheetii. Maaliif abbaan ifin arkuudha kaan ifin darbuu jedhan waan ta'eef ani dogongora kiyya hin arku. Kanaafuu bakka kanatti atuu dogongora qabdaa yoo jettan akkanaaf ibsitan fedheetii galatooma. Viidiyoo tanarratti lakkii wanni itti jirtu sirrii miti namni jee namni tokko hin jiru gaariidha itti fufii jabaadhu. Hayyee gaafasii sirri moo sirrii miti natti himaa dhiiroo jeeguun gaafadhe kan hin dubbatin arra dogongoraa wanni kanaa gunjee maali mudhii hidhatanii ol utaaluun rakkoo akkanaa tana eenyutu fura eenyu ilaallatti dubbiin tun jennee yookaan halluu taate majlisa. Majlisni kun maali dalagaan isaa? Dalagaa majlisaa yeroo biraa bal'inaan itti deebina waan akkanaa irratti garuu imaamni eenyu tajuu majlisni beekuu qaba. Imaamni masjida akkanaa abaluu majlisni beekuu qaba. Abbummaan fedhe ka'ee ol bahee nama dura dhaabbachuu hin qabu. Naamusa qabaachuu qaba. Seera qabaachuu qaba. Seera masjidni seera buluun qabaachuu qaba malee akkanumatti abbummaan fedhe ol seenee akka fedheen nama dura dhaabbatee waan fedhe qaree waan fedhe dhiisaa silkii teessan akkanaa namaan jecha akkanatti waan ta'uu miti jechuudha. Wanni tun gaa yoo amantii taate amantiin tun waan rabbii wajjin wal qabattu waan ta'eef waan rabbii wajjin wal qabattu tan ammoo akka fedhanitti laaquun hin taatu. Kanaaf waan akkanaa kana kasirreessuu qabu majlisni kana tarkaanfii mataa isaa fudhachuu qaba. Ayyee mata duree har'aatti ogguun achi dabrugaa mata dureen har'aa du'aa wal jaalachuu jechi du'aa wal jaalachuu jechuun akkami? Jechi xiqqoo namaaf hin galu. Du'aa wal jaalachuu jechuun maali waan jettuutu sammuu keessa nama dhufa. Namni akkamiin du'aa wal jaalata? Du'aa wal jaalachuu jechuuni abaluu du'a isaanii jaaladha. Abaluu haa du'uu jechuun afaaniin miti wanni kun jaalala tana hojiin agarsiiftaa jechuudha. Hojiin yoo agarsiiftu taate jaalalti san caaltee si jirti. Harkaatu dhagayitii caalaa jaanii miti afaaniin jechuurra waan jaalala san ibsu hojii yoo agarsiifte san caalte maaltu jira jechuudha waan bira wanni barbaadaniif hin jirtu. Nama du'e kana mee'ati fakkeenyaaf nama meeqa profaayil picture godhattee jirta. Abaluu du'e jechuu gurrarra baate. Bar bakkan seenneen qabu footoo isaa barbaada. Ol haree gatareetii gaalarii isaa kana keessaa seenee barbaade. Tawajji kana dura ka'an faar kannaan gaawaa tolteewu waan akkas tole nagarre. Du'a maalii malee. Sabbooda gabbaasaa maarree keenya jaalatamaa nama akkanaa namni akkasaa gaariin addunyaa tanarra hin jiru. Jaa. Beektaa guudee hundi gaarii ta'a bar. Hamaan fedhe hundi gaarii ta'a. Namni gaariin hin turu bar jedhanii bar. Namni gaariin hin turu. Namni gaarii fi hamaan hin qabu bar hundi nu du'a. Garuu guudee hundi gaarii waan ta'uuf namni gaariin hin turu bar jedha. Namuma hamaa bar kalee hamaadha jeetii arrabaan ciraa oole kana foonsaa nyaachaa oole kana boroo guudee. Bargaa namni gaariin hin turu bar. Duruu garagalee namichi gaarii ta'e. Kalee bar sireerra ciisaa ture. Sireerra ogguu ciisaa ture kana guyyaa tokko dhaqeen gaafanne bar. Nama sireerra waggaa tokko ciise ka guyyaa tokko dhaqanii gaafatin kan namni
gaafatu dhabame hogguu du'e immoo bakka awwaala isaatitti namni bakka dhaabbatu dhaba bakka walii dhaabbatu makiinaan bakka dhaabbattu dhabdii jechuudha heddumminarra. Kuni maali jechuudha gaa gaafa fayyaa qabu san gaafa lubbuun jiru san kadhaitteen gaafatini gammachuu malee maaliree du'a isaa tana gammadu baga guyyaa du'a isaatiin dhufee jechuu malee maaltu hafe. Aruusaa bar guyyaa aruusaa amma fakkaa namni baga gammaddee waliin jaanfire kunis akkasuma bar ni dhaqaa footoo wajjin kaa qabrii irratti achi anaa irratti wal dhiibaa jechuudha. Du'aan wal jaalachuun kana caale ragaa maaltu jira waan biraa wanni ragaa ta'uu danda'u maali hojiin agarsiisuun kana caalte maaltu jira. Amma nama garii gaafa jiru san bar jiraachuu isaatu kan hin beekne fa'aa jira. Jiraachuu isaa abaluu ni jira moo hin jiru hin beeku bar. Guyyaa du'e garuu gaafa san hamma dura edaa hin duune inni ni jira guyyaa san beekaa. Rakkoo inni keessa dabre hundaatu dubbatame egaa inni du'e booda bargaa akkana ta'e waan akkanaa tana dabarsee bar. Jenneeti boonya jechuudha. Amma boo'icha saniin eenyu fayyaduudhaafi nama kana bar hogguu kanatti boonyeefi sadarkaan boo'isaa yoo ka wal caalu ta'e ka abaluu yoo caalu yoo ta'e akkasumatti gaa rabbi biratti illee sadarkaan isaanii wal caala yoo ta'e hedduu bareeda akkasitti booyoniif cidha kana tolchuun du'a isaa kana cidha godhanii akkasi babbareechuun hedduu waan bareedaadha yoo akkasii wanni san faayidaa qabdu taate jechuudha isa ka fayyadu taate. Asii booyanii dachii garagalchuun footoo isaatiin feesbuuka cabala godhuun nama saniif waan takka waan ida'atu hin qabdu. Anuma ka footoo isaa achirra baase sanii namnummaan footoo san laalee sababuu footoo saniitiin emoojii boo'ichaa tan achi jala naaf haa hiriirsu yoo ta'e malee nama san wajji waan wal qabatu takkallee hin qabdu. Bar nama gaafa lubbuudhaan jiru 2,000 kada waan bitate dhabaaf du'eetu 200 itti bee awwaalama bar. Nama tokko ka bakka tana jira maal keessa jira akkamitti jiraachuu jira hin beekamne gaafa du'e hayyummaan isaatis gaaromminni isaatis arjummaan isaatis sanuma booda beekamaa jechuudha. Bareedni nama akkanaati bar hayyuu keenya arjaa bargaa namni akkasaan jiru bar gaariidha hundi eega du'e gaarii ta'a waan ta'eef. Bar dhukkubsatee guyyaa tokko dhaqee hin gaafatiniitu gaafa inni du'e qabaa nagan lakkisaa footoo isaa tanaan dachii garagalchaa jechuudha. Jiraa irraanfanneeti du'aa dabaalla. Jiraan kabajaan qabu. Guyyaa du'e irraa eegalee garuu kabajaan isaa waan biraati. Jaalalti isaa waan biraati. Jaalala isaatiin machooyina. Du'a isaa cidha fakkeessa. Nama dhukkubsatee waggaa tokko ciise. Ha guyyaa tokko dhaqee hin gaafatini guyyaa 11 moo taaziyaa ta'a dhaqee. Dhaqee bar wanni inni godhu sin jiru bar. Namarra ba'aa ta'uu yoo ta'e malee warra manaa sanarratti ba'aa ta'uudha malee achi bu'aan inni buusu hin jiru bar. Dhaqeetuma achi taa'ee namni achitti wal gahaa nama isa wajjin qoflanii taphachuu haa ta'u. Abaluu kana gaa ilmaan illee dhiiseetti du'e ilmaan kan akkam goonaan hin jirtu bar. Achuma taa'eeti nyaanni ni dhufa gaa'ii. Bakka namni du'eetti turba taphatanii bartaanii dalagaan biraa maaltu jira? Irraanfatame bar namichi takka duunaani irraanfatame hin jiru bar. Achi zigaal jedhaniituma achi wal gahanii achi tattaa'anii fuulanii raahaa godhu jiran waan biraatii miti bar. Boqonnaarra jiran bar isaan sababa abaluutitti dalagaa dhiisanii manuma keessa tattaa'an jechuudha. Bargaa kun yoo gammachuu ta'e malee nama eega du'e booda wal gahanii nyaata adda addaa kana qopheessanii sagantaa akkasii qopheessuun gammachuma bar gammachuma irratti namni wal gahee nyaata adda addaa qopheessee footoo ka'ee maal jechuun silaa yeroo gammachuuti. Garuu nuti yeroo gammachuu osoo hin taane yeroo du'a saasani. Kan inni illee silaarraa gammadu maali? Nama kana osoo lubbuudhaan jiru gaafa dhukkubsate san cinaa dhaabbanne. Bar namni dhukkubsatee ciisu kuni nama if cinatti arguun isaaf gammachuu bar. Gammachuu osoo waan biraallee godhuufi baatte gaafa dhukkubsate san yoo dheexxeetuma ka gaafattuu taate akkamii oolte akkamii bulte amma akkamirra jirta wayyooytee maal sin jedhan doktorri maal sin jee maal si barbaachisa yoo numaa hojjetteeni qalbii isaatiif tasgabbiidhaa jechuudha. Sabaata harkata gammachuu harkata. Garuu eega du'e booda
ati footoo isaa wajjin biizii ta'uun eenyu akka fayyaddu namni beeku abalu fayyaddi jee namni namaa himuu danda'u. Abalu kana rakkatee jira, dhukkubsatee jiraatii, mee wal'aansa isaatiif akkanatti hangana gaafataniiti, mee waan danda'u namuu haa gargaaru hogguu ati jettuuni footoo nama dhukkubsatee tana laaleetuma bira dabra. Du'e guyyaa ati jetteen ammoo ha du'e san fooloo godhaa jechuudha. Fooloora 20,000 nama qabuutu bar guyyaa du'e irraa eegalee guyyaa 3 keessatti fooloora 200 aseenee jira bar. Egaa du'aa fooloo godhu yoo ta'e malee kuni nama du'e fooloo godhuu jechuun maal jechuudha? Egaa kun bar du'ee jira kana booda sooshaal miidiyaa wajjin wal quban qabu bar. Ati ka du'e kana fooloo goota taanaani atis walumaan duutee jirtaa jechuudha. Isa ka du'e awwaalame hojja ka. Du'ee dachiirra deddeemurra ka du'e awwaalame sanirra wayyure. Namni eega du'e faayidaa hin qabu waan ta'eef ni awwaalama. Ka du'e deddeemu kana akkam goota? Bar nama du'e tokko takka lubbuun keessaa baanaani namni 2-3 yoo guddate namni 4 awwaaluu ni danda'a ni ga'a. Gargaarsaaf garuu lubbuun jiru gargaaruudhaaf nama hedduu barbaachisa. Hasilaa nama hedduu barbaachisuu fi namni 4 dhabameeti nama du'eef ammoo namni 400 namni 400 hiriira galee dhufa. Maal godhuuf eenyu fayyaduudhaaf? Amma nama kana laalame Ahmad Kadir Jaamaa ogeessa miidiyaati. Nama kana gaa rabbi fayyaa kennuufi garuu yeroo hedduu gargaarsi gaafatamaafii ture. Gargaarsi akka malee gaafatamaafii ture. Akka dhaabbataattis waan danda'an guggumaachanii fi garuu sooshaal miidiyaa irratti yeroo hedduu footoon isaa baatee abaluu kun akkanatti dhukkubsatee kaleen isaa akkanatti dalagaadhaaf de'ee jaameeti yeroo hedduu gaafatame. Garuu namni irraa quba qabuu hin jiru. Osoo namni kun du'e batachaa waan biraatti himuudhaaf ni du'e bar. Akkana bargaa akkana dhukkubsachaa ture bar. Ni tolchina du'a tana bareechine. Akkana kun amata meeqa akkana tahee chaayinaa dhaqee kalee akkanatti dhukkubsatee seenaan ni himamti san booda rakkoon isaa dabarte tun hundi gagguuramti jechuudha. Amma garuu lubbuudhaan hogguu jiru kana bakka tana jira namni irraa quba qabu hin jiru. Akkamitti jira? Irraa quba qabu hin jiru. Wayyoo itti moo isin jabaattee namni iyyuu hin jiru. Gaafa du'e footoo hojii kaan harkannaan wanni akkas tolee hin jiru gaa. Yoo san dhabamtees ni barbaada kanuma tokko poostu godhee fuudheeti koppii godhee reestu godha. San booda rest in peace kalaan dhume. Oduu gadda onnee nama cabsu. Gadda hamaa ajaa'iba. Footoo inni buuti gadda hamaa gadda guddaa. Akkana sinee bar wajji haasawaasamuu nama du'e san wajji. Akkanatti ni deemta sin seenee bar. Rabbi rahmata si haa godhu gaa. Bargaa du'aatu du'aa fooloo godha jennee mire. Rabbi rahmata si haa godhu jaanne. Bar namichi kun dubbisuu hin danda'u hin dubbisu maali rabbi rahmata si haa godhu jettee isa hojii haasawuun. Rabbi rahmata haa godhuu fi waan biraati. Waa isaa haasawuu jirta jechuudha. Isatti hogguu haasawitoo. Isuma kanaatu daawwanni fooloo gootuufu ni dubbisaa beekteetti jechuudha. Eega du'e booda abalufaan akkana gaa kun oggoloon godhu jiranii ji'ee galata sii galchaa akkasitti haaddeeti durumaanuu. Kanaaf footoo piroofaayil pikchar godhachuudhaaf batachuu dura abaluu kana osoo lubbuun jiruu cinaa dhaabbachuu. Yoo cinaa dhaabbachuu hin dandeenye immoo qaanyi bar gabbaanii nama gaarii nama akkanaa gaafa inni jiru san bar yookaan ati waan meeqa gootee ta'uu malaa bar waan ati goote san gaa namni himu hin jiru isuma sanuu yookaan ifii galaafatteeti har'a gad deebitee bargaa akkana waan akkanaa waliin dabarsine gammachuu akkanaa jireenya akkanaa waliin jiraachaa turre jetteeti baaba biraa gabbantaa jechuudha. Kanaafuu dhugaa walitti himna. Homaa takka wanni nama fayyaduu hin jiru. Footoo abaluu eega du'ee piroofaayil pikchar godhachuun waanuma takka faayidaan isiin qabdu hin jirtu. Ifuma teetiif
ifumateetiif footoo nama du'ee ilaalee namni akka ju'uufi malee maaliif egaa namni nama du'e eeguu arke ni rifata qalbii namaa fuutee jechuudha. Wannummaan sangootuuf bar qalbii namaa san fuudhuufi malee abalu du'e hayyee warra isaaniitiif rabbi sabrii haa kennuufi jennaan ni gaha. Yoo dandeeyse itti bilbiltee gaa rabbi isin haa sabbarsiisu jennaanis waan bareeda. Yoo godhuu sanis hin dandeenye kunoo gaa obboleessa keenya warri isa dhabdan rabbi sabrii isin haa kennu jajjabaadhaa jettee saniinis fixuun numa dandeemti. Dirqama footoo isaa fuudhanii achirra kaayuuni namuma fayyaddu tokkollee hin qabdu. Yoo ifumaaf bu'aan jalaa buufattu jiraatte bu'aateetiifi malee abaluun ati fayyaddu hin jiru. Yookaan amma namni sun fira fa'aa qabaachuu mala. Haadhaa fi abbaa yookaan obboleeyyan yookaan ilmaan qabaachuu mala. Bakka isaa san buutee fa'aa yookaan warra inni biraa deeme san gargaaru gaddi isaa suni warri qalbii cabsu hunda caalaa isaanii waan ta'eef yoo dandeeyse isaan fa'aa gargaarudha. Akkasii nama san bakka buutee waan inni godhuu ture godhuudha. Sanii alatti garuu asii footoo gagguraa ooluun barbaaduu nu barmataa'eef garagalchitee dadhabdee akkasitti kana dalagaa godhachuun suma dadhabsiifti malee namuuf waan faayidaa qabdu miti. Tan akkasitti beekuun gaariidha. Daawwachuu keessaniif galata harkadha.